Akkaan fedeen dubbadhaa meeqaan fedeen haasa'u. Lammiitiyya maahayyeen jennee lammii maan dhaggeeffanne. Saree guddisuu osoon basoo guddise. Aduunni baansin cinkuu kiluu sitti roorrisu. Lola guddisuu osoon goota guddise. Turituu tooyni sitti roorrisu. Ammaan gowwaa guddisuu osoon hayyuu guddise. Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaati. Marra deebiin baganagaan dhuftan, baganagaan deebitan isiniin jedha. Kam jirtu nagaadhaa jajjabaattu. Egaa baay'een keessan yeroo garaagaraa waltajjii kana warri hordoftan akkuma beektanutti kun waltajjii bilisa ka dhuunfaati. Namoonni jaallan garaagaraa waltajjii kana gubbaatti dhihaachuudhaan yaada isaanii, seenaa isaanii, muuxannoo isaanii bilisummaan nuun qooddatani. Kanaaf akkuma hiree ta'ee namni yeroo duraatiif waltajjii kana gubbaatti as dhufee waan nu dudubbannu kun yootti mi'aawuu didee yoon gallee fi akka nu hubatanuu fi ani akka nama takkaatti warri waltajjii kanallee yeroo dheeraadhaaf hordofanillee baay'een isaanii nu jidduutti namni waliin haasa'uun yaada garaagaraa, ilaalcha garaagaraa, mul'ata adda addaa walirraa dhagahuun wal amansiisuuf tattaaffii gochoo osoo hin taane hubannoota keenya bal'isuuf malee gama tokkotti nama luucceessuuf takkaa immoo piroopagaandaa oofuuf miti. Kana hogguun jedhu wanta asirra dhageessan hundinuu nama hunda gammachiisa jechuuf miti. Waan garii kan isin dhaggeeffattan kan isin hin tolle isinillee hubatuuf isin rakkisu jiraachuu mala. Garuu dursitanii kan isin hubatuu qabdan namni yaadoo fi muuxannoo fi ilaalchoo fi mul'atuu fi ibsatu sun kanaaf mirga qabaachuusaa. Qabsoon bilisummaadhaaf godhamu tarkaanfiin isin dura bilisummaa nama takkaa mirkaneessuu beekuu kabajuu irraa eegalti. Yeroo baay'ee rakkina ka ta'e akka namaatti illee rakkoo guddaa keessa kan nu seensise hubannoo waan kana sirnaan hubatuu dhabuun waltajjii siyaasaa seenuun akka nama tokko takka immoo gartuu takka immoo hoggana takka immoo nama tokko ka maqaa qabu takka immoo namni baay'een jalatti hidhatee salaatu sanaaf sagaduu katti fakkaate hiriira sana seenuu ka dide waanuma dubbatamu sanarra deebi'ee afarsuun kan liqinfamuu dide faa akka hamtuutti ilaaluun hammeenyaaf illee itti aggaammatuun bakka garii irrattis hamtuurra dalaguun yeroo dheeraaf mul'ataa ture. Kanaaf egaa amma namni baay'een kanarraa bayyanateera ka jedhu abdiin qaba. Kanaaf waltajjiin kun namoota garaagaraa waliin namoota yaada adda addaa qaban jaarmaa garaagaraa keessa jiran biyya ofiitiif mirga uummata isaaniitiif mirga ofii isaaniitiif karaa nu baasa jedhu kan nuyi laalluun adda kan mul'ateen adda takkaa kan mararfannu adda ka ta'e warra qabu hundaa waliin mari'annaa yaada isaanii dhaggeeffannaa namummaa isaanii kabajnaa mirga isaaniif tiksinaaf. Kanaaf akka hiree ta'e namni waan kana nu hubanne yoo jiraate hubachiisuuf warree baay'een keessa waan kana ganna dheeraaf itti jiraatanii yaana caalaa jabeessitanii waan beektanuuf dhiifama guddaa isinifachiisuu kootiif. Egaa amma dura seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa muuxannoo jaalle atoomsaa kurfii sadii isiniin qooddannee turre baay'een keessan waan ofii dhaggeeffattan namoota kan biraatiifis daddabarsitaniitu ka jedhu abdii kiyya xiqqoo adda dadhabeen jira narra laalina. Kutaa arfaffaa fi kamaayyis ni qabadhee dhiyaadheen jira. Kanas egaa akkuma kurfii sadan amma dura tamsaasne sanatti qalbii guutuun jalqabarraa hamma dhumaatti akka dhaggeeffattan waa hundammoo qalbii guutuun akka xiinxaltan abdiin qaba.
Gadubbii isinitti dheeressu kurfii arfaffaatti kunoo kabajaan isin dabarsa turtii gaarii. Interview miti walumaan haasofna. Waan garii irratti yaaduma kee akka kennattuun barbaada. Odoo sagantaa kanan xumurin. Egaa atuun beektaa bakka garii irratti amma Jaallugaasaas dubbiseera, Jaallan biraas dubbiseera. Fakkeenyaaf waraanni isin warra bahaa fi kibba bahaa turtan sun baay'een isaanii wagguu manatilleen haasaa keessaa akka hubadhetti haalli isinitti hammaateeti ka diigamtani. Xiqqoo rakkisaa sitti hin fakkaasu waan sana Jaallugaasaarra kaa'uun innis akkuma Jaallan kan biraa waliin turtan diinnis haalli qabsoos uummannis isinit jajjabaatee ka dirree gadhiistanii bahuuf dirqamtan. Akkamitti ilaaltama waan sana? Baraadha akkiin itti ilaalu aadaa fi naamu waan keessa gartee dabarree tu waan tokko waan ati jettu si jechisiisa jechaadha. Kanaaf murtii bar waliin teenyee murteessineen jees waan san murtii keessaan jira baranis. Haa ta'u isarratti ta'eedha gabaaba. Isarratti wanni kun ta'e diigamuun gartee godina ba'a. Gaafa inni hoggana silaa buruusa jiraate buruusuma irra taa'aa jenna. Gaafa buruus jiraate silaa akkas jechuun gaafa akka hireetti inni hoggana dhaabaa ta'etti yeroo bahaa san ta'etti haalli kun mudatee kajuu an akkasittiin fudhadha. Ayyee barakaa argadhu. Kabiraa akkati itti yaaddu amma dura yaaduun ooltu dhaabni adda bilisummaa Oromoo gaafa dirree turtaniif dirree erga baatanii haalli qabsaa'otaa haalli hogganootaa jijjiiramu bal'inaan nu himteetta. Egaa kana keessatti hogguu laaltu humni riphee lolaa biyya ofii irraa hogguu bahu keessoo biyya ambaannaa deemu Eritiyaan dantaa ofii qabdi. Saniif dhaaba kana gamaa gamas bicciiruun hin oolu. Hogganoonni sila hangafoota ka turan sababa adda addaatiin hoogganummaarraa keessaa 2019 buufaman sunilleen hin teenye gariin isaanii actively politikaa hojjetaa turani. Warri alaallee Itoophiyaa kanarraa dantaa qaban adda bilisummaa Oromoo kanaa fi qabsoo Oromoollee garasiin deemtu ofii barbaadanitti achi dhidhiibuun ni ture. Duuba haalleen kana fakkaatan martinuu dhaaba kanarra hooggana qofa osoo hin taane takka immoo namoota muraasaan lakkaawaman qofa osoo hin taane walumaa galattu haallee bakka ofii qubatan dhaabni sun dhabuun jechuun kiyya bakka jedhu dhabuun hoogganoonnis akka isaan dhiibbaa garaagaraa keessa gufan. Warra Eertiraas gaafa Eertiraa turtan akka barbaadda biyya sana keessatti bifa barbaadaniin dhaaba sana gaggeessuun laafaa hin taane harkatti naqachuun isaanii waan hin oolle warri biyya alaas turetti kana hogguu laaltu sababa takkarraa sababa hedduutu dhaaba kana sakaalee qabe jechuun hin dandeessu. Jechuun waan kaayoo dhaabaatii fi eega dhaabni alatti ba'ee booda akeeka yookaanis kaayoo dhaabni qaburraa jijjiirsuuf dogoggorsuuf yookaanis gara biratti micciiruuf kan jettu sanirratti kam turee kan jiruun sanirratti ifaadha. Akka gaariitti ture. Akka gaariitti irratti dalagamaa ture. Amma osoo dhaabninuu alatti hin bahin dura yoo yaadatta ta'ee 91 yeroo chaartara keessaa dhaabni bahu booda jaalleen coolataan faani ilaalcha addaati kan qabaachaa turan. Kunis maali qabsoon keenya sadarkaa tokkorra gahee sadarkaa tokkorra ammaan tana sadarkaa biraatitti ca'uu qaba. Kanaaf kana booda mee Itoophiyaa dimokiraatawittis haa ta'u nutis qabsoo keenya gartee kan lolaa qofa miti karaa nagayaatiinis karaa adda addaatiinis karaa bifa adda addaatiin yoo jijjiirre malee tooftaa dur qabannee jirru san qofaan deemuu dandeenyu kan jiru yaadan achirraa eegale 91 jechaadha osoo hin bayiniyyuu. Kanaaf yaada hogganoota keessatti gaamma dura kan eegale kanaan namoonni yaada adda addaa qabaachuun suni kun gammaddi isaa chaartara keessaa bahuudha. Ammas muuxannoo chaartara keessa jiraachuudhaan argamen waan qabsoo keessatti
lakkuma qabsoo keessa turtuun wanneen adda addaa haalli adda addaa ka addunyaatti jijjiirama, keetis jijjiirama, ka naannoo keetis jijjiirama. Sanii wajjin deemta malee callisteetuma deemuun gaa kun waan hin jiru jechuudha. Daayinaamiksii gartee addunyaa keessatti karaa siyaasaatiinis karaa hundaanuu jiru kana atis hordofuun barbaachisaadha. Kanaaf wanni hundinuu bakka takka taa'aa bakka takka dhaabbataa kan jiru hin jiru. Saniif gaafa sirraa eegalee jechuu kiyya. Sanirraa eegalee gaamma yaadni adda addaa burqaa ture. Kaan Itoophiyummaa dimokiraateessuu ja'a. Kaan warra gartee qabsoon keenyaan faallaa ta'an kan biraallee wajjin illee tumsa tolfachuu ja'a. Kaanis sabaaf saba akka keenyaatii wajjin dhaabbachuu ja'a. Kaan ammoo kanuma qabannee itti fufuu ja'a. Yaada adda addaatu burqaa ture jechaadha. Waan tokko hin turre. Osoo sun jiramuuti nutis biyya keessa haxaawamnee immoo gaafa baanu wanni kun daran jabaatee itti fufee jechaadha. Silaa biyya keessa jiraanne hin jabaatu. Yaaduma dursantu fudhatama malee haaree fudhachuun ni jabaate jechuudha biyya keessatti. Nuti kanumarra ciccinaa kan jiru irra guddaan anarraa kaasee jechaadha. Haa ta'u immoo eega biyya alatti bahamee booda namoota adda addaa qunnamtaa, yaada adda addaa gartaa, bakka adda addaa deemtaa, sosochii ati gootu, sosochiinsa garaagaraa bakka garaagaraa gootu kanaan namoota adda addaa qunnamtu kanaa waliin yaadota hedduutu dhiyaata jechaadha. Kanaaf qunnamtiin waan bal'atu jecha yeroo san yaadni namaatis akkasumatti bal'achaa waan deemuuf daran bal'atee gaafas mas daran bal'atee jechaadha eega baanee booda. Kanaaf kanarratti yaada qofa osoo hin taane sadarkaa gartee mootummaa Ameerikaatti David Shin faan hedduu ani warra CIA natti fakkaata warreen Awurooppaatis itti dabalamanii leencoon qabatanii namoota keenya gartee hogganoota dhaaba kana hedduu irrattis dalaganii isaanii wajjiinis hariiroos tolfatanii hayyoota Oromoos hedduu keessa seenanii qabatanii kan dhaaba keessa jira jedhamuu fi kan dhaaba ala jiras jedhamu deeggartoota isaa ta'anii hayyoota Oromoo waliigalatti bakka addunyaa keessa faca'anii jiran kanas hedduu irra dalagamee saniin ammaan tana sadarkaa wayyaa tokkotti ol guddate jechuudha. Waan sana dhaaba fudhachiisuudhaa fi ilaalcha dhaabaatii fi kaayoo dhaabaatii fi tarsimoo dhaabni hordofu jijjiirsisuu irratti hedduu irra dalagame. San keessaa guddaan kan hin yaadadhu warreen Ameerikaa kan David Shiniin hoogganamu kan isaan irratti dalagan walgahii gartee sadarkaa hooggana kana Awurooppaattis sponsor ta'anii walii qabanii mariisisuu qabsoo hidhannoo wayyamoo karaa nagaa wayyamoo tarsimoo dhaabaa gartee Oromiyaa Riippaabilikii wayyamoo Oromoon dimokiraasii barbaadamoo bilisummaa barbaadamoo maalii kajuu irratti ajandaaleen hedduu qophaa'anii irratti akka gaariitti irra dalagamaa ture. San bira dabree olluma gartee akkuma waliin beeynu sanitti Eertiraan mataan siitis akeeka mataa isii waan qabdu waa'ee Itoophiyaa irratti nu qofaatu irraa bahuu qaba malee Itoophiyaa warri hafe hundinuu Itoophiyaadha. Itoophiyaa taataniituma waliin jiraachuudha. Kan jiru irratti isiinis akeeka mataa isii waan qabduuf dhiibbaan ni ture akka gaariitti ture jechaadha. Tarsimoo dhaaba kanaa kan addi bilisummaa Oromoo hordofaa ture irraa jijjiiruudhaaf meessuudhaaf tattaaffii xiqqaan hin godhamne hedduutu godhamaa ture. Haa ta'u immoo san keessatti wanni hamtuun nu mudate maali? Yaada qulqulluu kana keessaa tokko ifa ka ta'e tokko fudhannee hin baane hagammaa. Amma hagammaatti illee ifa ta'e akkama fakkeenyaaf gaafa jalqaba addi bilisummaa Oromoo ko Riippaabilikii Oromiyaa ijaarraa Oromiyaa bilisoomte walabomte kajuusan kan nama keessatti gartee tolfame suni ka gadhiisuu dide sun akka sanatti kan ifa ta'e qulqullaa'ee ummanni Oromoo guututti beeku. Ummata dhiisiiti miseensi hoogganillee kan beeku haga ammaa bahuu hin dandeenye jechaadha. Maayii deemee gaa kan irratti cichame maali? Oromiyaa bilisoomte Riippaabilikii kophaa gartee ijaarra addi bilisummaa Oromoo jee hin beeku takkaa nuti akkasiin jennee ka jaamusanii miti jaame sanirratti dalagamaa ture sanirra barsiifamaa ture. Booda irratti ammoo kora sabaa lammaffaarratti kan addi bilisummaa Oromoo hiree murteeffannaaf ummanni Oromoo hiree mataa isaa fi naaf murteeffatu. Kanaaf qabsoonaa kan jiru 2001,1989 kora sabaa lammaffaa bahatti taa'e sanirratti ifa ta'ee jechaadha.
Saniyaas gaa hiree murteeffannaa kajuu isuma sanarratti kan namni hundinuu irratti cichee isa kanarratti didaa jira jechaadha agammaatitti. Hiree murteeffannaa kajuu kun mataan isaatu immoo ifa miti. Eessatti akkamitti? Hiree murteeffachuun kun mataan isaatu agammatti illee ifa miti jechaadha. Maaliif ifa miti? Akkami lollee amma fakkeenyaaf yoo qabsoo hidhannoo irra jiran yoo Oromiyaan guututti kan humni sun addi bilisummaa Oromoo guutuu bilisoomsu ta'e ummanni sun deebi'ee mootummaa biraatiin yookaan humna biraatiin akka gabroofamu tolee hin jiru bilisoome jechaadha. Walabummaa isaa labsata otomaatikaalii jechuudha osoo nama biraan gaafan. Kanaaf hiree murteeffannaa kajuu kunoo eenyu jalatti dabarsee gartee mirga argatte tokko dabarsitee hin kennitu. Eenyutu sii fida akkamitti sii dhufaa kajuu kun wal falmisiisaadha jechaadha ammallee. Kanaaf ani akka yaada kiyyatti ammallee addi bilisummaa Oromoo tarsimoo qabsoo isaa akeeka qabsoo isaa ifa godhatee hin qabu ammallee. Kanaaf wanni kun gaafas irratti dalagamee 91 irraa kaasee 98 eega baanee boodas karaa biyyoota ollaatiinis warra firaatiinis warra gartee sadarkaa addunyaatiinis dhiibbaanii fi harka micciiruun jaamisuun illee sadarkaa sanatti waa hedduutu irra dalagamee as ga'ame. Kanaaf ammallee wanni gartee qabsoo Oromoo buburreessee hogganna dhaabaalleen yaada adda addaa bakka adda addaatti ibsuus bakka garagaraatitti waan adda addaa akka ibsaa turus kanumarraa kan ka'e jechaadha. Kanaaf gabaabatti ni ture akka gaariitti ture hedduu irra dalagamaa ture. Anillee keessan ture waan sana gartee mormii waan adda addaa irratti illee. Kanaaf ammallee ifaa miti. Kanaaf wanni kun hagammatti ifaa ta'uu dhabuun dhaaba keessatti illee rakkoo uume, qabsoo irratti illee rakkoo uume, ummata keessatti illee rakkoo uume. Waanuma Oromoo kunuu Oromoo maal barbaada sadarkaa itti ja'amu irratti gahee achirra jirraa'u jechuudha ammaan. Hayyee barakaa argadhu jaallatoomsaa baga jiraattee nu gammachiiste. Egaa silogguu haala sababaa koraatiin yeroo koraa sana namni gariin dhidhiisee jaarmee sana karuma fedhii ofiitiin gadhiisee deemuu sana hogguu dubbattu ijoolleen sikkoo mandoo maajooritiin isaanii dhaaba sana keessaa faayinaalee 2017 fa'aa gadhiisanii deemanii nuun qoddatte ammoo bakka sana xiqqoo wanni kun akkuma hiree ta'e namuu maajooritiin isaantu keessaa bahee moo akka waan marii wayii qabaniitti as nu gahee lakkii ka jedhuun akkamitti hubatte? Kuni barsiisee mee laale namni hundi 2017 hanga sanitti mee korri kun waa wayyeessaa kajuutu abdatamaa ture. Hoggana jijjiirraa kan hin godhamne jijjiirraan hin dhufne. Kanaaf namni hundinuu gaamma isaan qofa miti kaafeewu deemuuf bar qophiirra jira bar. Kaafeewu dhaaba keessaaf osoo qopheessaa jiruutu yaadaan haalli 2018 dhufee hambisee malee silaa 2018 jijjiirraan biyya kana keessatti godhamuu baate namoota hedduutu dhaaba keessaa deema. Amma bari yeroo san Abdii Raggaasaatu bar Faransaay dhaqe Faransaay jira bar maatii isaatti galee Abdii Raggaasaa gaafa gallu aboo kottu waliin gallaa jaameeti asmaraa dhufee asmaraa dhaachi waliin galame bar. Kanaaf wal mari'atamee kajoo laal yaada tokko qaba gaamma antureetiin deemaa. Ani yeroo kanaan ani obsuu lakkiin danda'u ammaan deemaa. Yaada gartee yerootu adda adda ta'e malee yaada sana nama hedduutu qabaachaa ture. Kanaaf abaluutu akkasii wal mari'atanii waan akkasii haalatu fide waan haalli fide namuu mataa keessaa san qaba. Yoo jijjiirran argin yoo hoggana gartee jijjiirameen argin yoo haala qabsoo haala dhaabaa wanneen hundinuu hin jijjiiramin booddeen dhaabaa achi keessa gartee hiree turuu namoonni hogganas ta'e abbaa fedheewu shakkisiisaa ture jecha. Hayyee barakaa argadhu. Gaaffiin kee gabaabduun ka biraa takka
jijjiiramni guddaan adda bilisummaa Oromoo keessa mul'ate tokko miseensota haaraa keessaa shanee gumiitti fa'aa ol guddistanii sadarkaa dhaabaa fa'aa warra biyya alaa jiru jechuudha. Guyyaa takka dirree isin waliin hin turre aangoo sana fa'aatti kennuun hariiroon warra dirree jiran irraa warra ala keessa jiran uummatuma Oromoo keessaa hawaasa keessaa warra filamaniin gochuun toltus hamtus qabaataa ture. Akkamitti ilaaltaati? Wanni sun dhiibbaa dhaaba sanarra dhaqqabsiisee. Kanuma gaa rakkoon baree dhaaba kana keessatti caasaa amma reefsi caasaa dhaabaa Daawud caasaa mataasaa qaba. Dhaaba gartee alaalaa lalamu kana qofa osoo hin ta'in keessatti namoonni inni ramadatu. Ka fedhe ramadataa, nama isaa toluu ramadataa. Ijoolleen sikkoomantuu sababa kanaan dhaaba kana keessaa deemtee kan hin sichuuf kanaaf jechaa. Kanaaf sirna dhaabaatiin, caasaa dhaabaatiin, hoggana dhaabaatiin, seeraa fi sirna dhaabaatiin wanti godhamu tokkollee nu hin turre bara. Kanaatu namoota akkasiitti firee kan gartee namni dantaa dhabuun annee waan fedhe godhe maal akka fedhe haa godhu akka fedhe haa ta'u kan jiru. Dantaa dhabuun gaamma kuni maal agarsiisa? Waanumaan reefa seetutu kana namoota gartee itti qufuu dhabuu akkaataa wal hoogganan irratti akkaataa itti qabsaa'an irratti akkaataa waliin itti jiraatamu irratti itti qufuu waan hin jirre jecha abaluu duree waan fedhe godhe dantaa isaati akka fedhe haa godhu kan jiru akkasitti fudhatamaa ture. Kanaaf hiree fi carraa waan akkasii ka argametti gaa namoonni adda addaa itti fayyadamanii waan akkasii godhuun dhaabni keenya sirna gartee jaarmiyaa tokkootiin wal bulchaa jiraachuu dhabu, taligamaa jiraachuu dhabu. Sanirraa kan ka'e wanni kun dule. Kanaatu waan akkasii kana fidee jechuudha. Dadhabbiilee fi hamilee dhabuu fi wanneen rakkinoota adda addaa uumuufis qaawaa daran kabanaa bal'isaa tures waan akkasii fatta'uurraa. Baraka argadhu egaa kabiraa takkitti kasirraa akkatti yaaddu ka gaafadhu qabsaa'onni martinuu fedhii ofiitiin of kennuu murannoodhaan jaarmiyaa sana seenanii sadarkaa garaa garaatti dirqama fudhatanii itti gaafatamummaan isinirra jigee ganna dheeraaf waan kana wajjiniin rakkataa qabsoollee gaggeessaa furmaata uummata Oromoof illee ta'u kanatti gaafuma jalqaba bara chaartaraa sanarraa dubbannu bal'inaanu bu'aa argame kaate himtuu kaadhallee jiru sana argamsiisuu dandeessaniitu. Ammoo sanumaa waliin adda bilisummaa Oromoo hoogganni isaallee ka hafe sun akkaataa haalli gaanfa Afrikaa sana keessa deemaa ture sadarkaa uummanni Oromoolee fuuldura deemaa sanaa walgituu dhabuun dandeettiin illee ka daangawe ta'uun sitti warra abawoo hoogganaa ture uummataa fi qabsoorraa xiqqoo dandeettii haalli qabsoo haalli biyya sanii haalli uummataa isaanii ol katti ta'e sitti fakkaata bakka garii irratti. Kana bar laal waan kana hundaafuu rakkoon Oromoo kan godhe hiree qabsoo Oromoo tana ka gartee cabse hiree Oromoo tana kan balleesse hiree Oromoo tana kan akka bakka hin geenyes ka godhee fi haala ammaatiif ta'e kana gaafa Afrikaa keessatti Oromoon silaa humna jabaa ta'ee ka bahuu qabu akkan jabaanne ka godhe wal harcaasuu hoggana dhaaba kanaati. Hoggana kun wal harcaasuu wal dhaga'uu dhabu wal jala deemuu dhabu wal ittichuu dhabu waliin deemuu dhabuutu dhaabas dadhabsee Oromoos dadhabsee qabsoos dadhabsee waa hundaa'uu laaffisee uummanni Oromoo sadarkaa isaan malu gaafa Afrikaa kana keessatti akka hin arganne taasisee jecha. Kanaaf rakkoon kun ammallee bakka jiraa bakka irraan sun. Kanaaf ammallee rakkoon kun kan keessaa bahamuu danda'amu ani beekaa Oromooti, hayyuu Oromooti, Oromoofiin yaada, Oromoofiin qabsaa'aa ka jiru kun waan gartee warra kaabaatii fi waan rakkoo keessaatii fi waan adda addaa kana dhiisee dhimma Oromoo irratti qofa nama gargaarsifanneeti miti nuti ka bilisoomne. Nama gargaarsifannee miti ka jabina argan. Nama gargaarsifanneeti miti waan keenya akka keenya bakka hin gaannuuf nuti jabina keessaa yoo qabanne qofa jechaadha. Jabina keessaatu waan barbaannu san hunda nuuf fiduu danda'a. Kanaaf if keessa deebi'ee bakka garaagaraa kanatti wal qoodee bakka adda addaatitti gartee wal hiree dubbii dur wal godhaniin ani abaloo akkasiin godhe ani sama marraa kana gaa ijaa kiyyaan irraa bahadha.
Ani sirra harkadhe ammaan tanaa baluu akkasiin godha. Baraanaatu sirra beeka. Anaatu bartee sirra waan kana bara akkasii godhaa ture. Yaada kiyyaa sirriidha. Karaa kiyyaa bareedaadha. Karaa kiyyaatu gartee waa hundatti nu keessa kan jiru. San keessaa beenam nuti Oromoon akka Oromootti rakkoo keessa jirra. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf mee walitti haa dhufnu. Laal daaloogii keessaa Oromoon if keessatti barbaachisaadha jechuudha. If keessatti marii bal'aa. Baatii 2-3 maan ta'an taa'ee mari'atee Oromoon waan tokkoon gabbahuu qaba malee Oromoon ammatti hoogganaan qaba, dhaabaan qaba, abaluun qaba, abaluun naa jiraa kajuu keessaa bahuu qaba gartee Oromoo. Kanaaf namoonni akkasiis hundinuu if gad buusanii nuti rakkoo keessa jirratti beekee anaatu abbaa rakkooti, inni lakki abbaa rakkooti miti. Isatu abbaa rakkooti malee anaa miti kajuu keessaa bahee rakkoon Oromoo rakkoo kiyya akkasitti fudhatee hundi keenyaa quba waliin qabuu dhiifnee gatteenyee waliin mare. Kuni gaa maali? Wanti gartee maali? Sanduuqa gartee dhaabaatii fi sanduuqa maalii kajaamu san keessaa bahuu si feessa jechaadha. Ayyee. San keessaa baatee akka Oromootitti Oromoof yaadu tokkotti dhihaattee teessee waliin mari'achuu danda'uutu kana hunda keessaa nu baasaa malee taa'anii ibsaa kunoo waan kana balaaleeffanne xalayaa barreessaa oolu miidiyaa irraa dubbii tumaa oolu dubbii cafaqaa oolu ifate Oromoon kana nuti amma ka barbaannu Oromoon rakkoo keessaa akkamitti bahaadha malee Oromoon du'e Oromoon ajjeefame Oromoon saamame Oromoon rakkoo kuni namni akkasii haasawa mataa kiyyaa. Waa'ee rakkoo Oromoo ka haasa'u rakkoo Oromoo furuuf hin deemu. Amma rakkoo Oromoo haasa'uu miti. Rakkoo Oromoo akkamitti furra? Atis waan dandeessu waan kana furuuf qoonni kee maali? Atis nutis nu hundinuu jallaanis diriiraanis waliin taa'uu qaba. Laal jallaanis diriiraanis hamaanis bareedaanis gaariinis gabaabaanis dheeraanis hundi ani Oromoo finjuu wal qixa ta'ee waliin taa'ee mari'atee wal dhagahee marii fi marabbaadha. Fixatee dubbii akkasitti Oromoon gabbaa'uudha malee wal harcaasuu kana gartee kadhaaba abaaboo keessatti eegalame kanaan akkasumatti gartee ammas warreen biraatis kan nama barataniif kophaa fiidee wanni Oromoodhaaf dhufu tokkollee. Ayyee. Kanaaf Oromoon walitti deebi'ee waliin taa'ee mari'atee waan kana keessaa if baasuu qaba. Hereesiif hin kenna bal'inaanuu dhaammatta sane. Ayyee kabajamoo hordoftoota keenya jidduutti sababa teeknikaatiin cinnee deddeebinee bahaa seenaa waan kana waan qopheessineef egaa bakka garii irratti yoo waan waliin simanne isiniif fakkaate dhiifama nuu godha akka nu hordoftanuun egaa jidduu kana seenee isin hubachiisuu barbaade. Egaa marraa hedduu bifa garaagaraatiin nu ibsiteetta erga biyya galtanii booda isin mana murteetii fi koomishinii election board jidduu dubbiin keessan deddeemaa akka jirtan nu ibsiteetta. Sanaan achitti isin amma karoorri keessan maal akkamiin gara fuulduraa opereet gochuu barbaadanii maal lafaa qabdan? Gara keenyaan nuti akka adda bilisummaa Oromootitti adda bilisummaa Oromoo waan tahuu qabu waan godhuu qabu irratti gaafummatee ta'e duraa san deebisuuf akkan tattaafadhetti gabaabatti Oromoo adda bilisummaa Oromoo ammaan tana riifoormi keessatti gartee jijjiirraa ifa ta'e tokko godhachuudha qaban. ABO'n dhaaba guddaa. ABO jechuun Oromoo biratti jiruuf jireenya isaati, qabeenya isaati, eenyummaa isaati. ABO'n Oromoo biratti dhaaba guddaa, dhaaba kabajaa guddaa. Garuu hagamta akka kabajaan isaatii fi jabinni isaa sun jiraa yoo jettee gaafatte hin jiru. Amma gaa warreen gariin yaada manaamaatiin ni jiraa kajuu ni jiru. Hin jiru sun. Dhugaa jiru kana maa fudhachuun dadhabama. Bari hogganni amma jiru kun akkumaan sii kaasetti fakkeenyaaf keessattuu ABO'n baqataa ta'ee biyya alaatti itti eega jiraatee hoggana Daawit jalatti hedduu miidhamee ABO'n hedduu miidhame. Caccabee adda bahee adda fafattoqee diigamuu
waan dur qabu gartee dhabaa deeme malee waan dabalate tokko illee qabu kan inni itti jeef tokko isa kana jecha hogganni immoo hogganni jechuun maali ka waa jaaru ka waa guddisu ka waa bal'isu ka waan itti kenname irratti itti dabalu malee waan itti kenname irrisu ta'uu qabu jecha amaanaa balleessuu ta'a jechaadha sun kara kaaniin ammoo lakki ansanuma irratti cichaa isaan barakkanaa siyaasaa keessatti dantaatu jira dantaateetiif jecha mo'ati waan hin taane hin qabdu waan hin jijjiirre hin qabdu ni taata ni goota jechaadha dantaa keetiif kanaaf warri gartee hogganiin kana dura dhaaba kana jaaree asiin gee bakka itti gee hunda waliin kannaati qadeemu atis bakka sanarra jiraatti haga hojjetteetuma deemta jecha garuu immoo hagam dabalte hagam idaate hagam waan san guddifte sun seenaatu si gaafate jecha kanaaf amma ani kan gartee hedduu natti dhaga'amu gaa isa kana maaliif dhaabni keenya guddatuu dhabe maaliif dhaabni keenya fuulduratti deemuu dhabe maaliif dhaabni keenya waan dura argaterraa kabiraa dabaluu dadhabe fakkeenyaaf waan bara haga chaartaraatitti dalagame malee waan sanii booda hogganni kun yookaanis dhaabni kun qabsoo kanaaf wanni dabale yoo ni jira jette hedduu hin jiru jechuudha. Hogganni jirus waanuma dursan gartee alalfata malee alala guura malee ka dabale hin qabu. Kanaaf inni kun jijjiiramuu qaba. Jijjiirran kunis waan biraa guddaa osoo hin taane waanuma afaan faajjii karaa hogganaa, karaa caasaa, karaa gartee tarsimoo qabsoo siyaasaa Oromoo ammaan tana deemtu waa'ee dhimma dhaabaa walumaa galaa waanuma Oromoo fi Oromiyaa kanarratti ifa ta'ee kana booda deemuu qabaadha. Kan ammas hunda hirmaachisu kan gama tokkoo, kan qaama gama tokkoo, kan murna tokkoo, kan gama abaluu osoo hin taane kan hunda hirmaachisu akka ta'uu qabu godhuu irratti jecha. Kanas maali amma hiree arqabna biyya keenya keessa jira Oromiyaa keessa jira. Kanaaf maaltu dursa amma wanni dursuu qabu if jaaru, if gurmeessu, if haaromsu humna jabaa tokko ta'ee taatee as ba'uudha malee mootummaa mormaa oolu mootummaa jiru gartee hunda wajjin atakaaroo godhaa oolurra if keessa kee deebitee if keessa kee yoo qulqulleessite keessa kee yoo jabeessite waan alaasiin lolu saniin illee mo'achuu dandeessaa jechaadha. Keessi kee osoo nagaan qabaanne keessi kee osoo jabinan qabaanne waan alaasiin mormu si dura dhaabbatu san mo'achuu dandeessu. Kanaaf nuti amma akka akeeka keenyan addi bilisummaa Oromoo if keessa deebi'ee if haaromsee deebi'ee reorganizing godhee hoggana isaa jijjiiree qabsaa'ota kanas kan naannoo qofaa kan yeroo hedduu gartee ammaan tana ittiin si qaanfachiisullee warra murnuma naannoo tokko qofarra naannoo oolurra Oromiyaa guutuu keessa Oromiyaa kabakkabu hanga sadarkaa raayyaallee maantaan Walloos kutaaleen biraas Booranaas Karrayyuus Gujiis walumaa galatti Oromoo ka fakkaatu kan keessaa mul'atu Oromoon keessatti keef arguu danda'u bifa sanitti balfisanii jaarmee kanaa haaromsanii yoo asbaaf tokko kan lammadaa immoo siyaasaa xaliila tarsimoo qabsoo kanaa xaliila san taate ammas irratti dibeet godhamee wal mormamee irratti haasawamee kan qulqulluu ta'e tokko asbaasuudha jechaadha. Hiree murteeffannaa kan jiru kunii fi maali bilisummaa, walabummaa, dimokiraasii, Itoophiyummaa, Oromummaa kanneen walditan kana hunda akkamitti gartee addaan baasnee qulqulleessinee nuti kana kan jiru tokko asbaasuudha jechaadha. Hoggaasan diinni keetilleen, firri keetilleen, addunyaalleen dhimma kee beeytee si gargaarti jechaadha. Kanaaf hagammaatitti addunyaanis shakkii Oromoo irraa qabdi. Ollaanis shakkii Oromoo irraa qaba. Hundinuu Oromoo irraa shakkii qaba malee ka Oromoo amanu tokko illee hin jiru. Bakka takka dhaabbachuu qaba. Maaliif haalli anjaadha ammaan tana waan si dirqu hin jiru gatteessee qabsoo kana waan gartee barbaaddu san argachuudhaaf qabsoo jarjaruu dura qabsoo san godhuudhaaf waan si barbaachisu lafa kaa'achuu danda'uudha jechaadha. Hagammaatitti waan gooneen mirga arganne injifannoo arganne hundaa'u sun nuuf ta'a namni nurraa tokko illee hin jiru sun dalagame jechaadha.
Dalagaan ka kana boodaati. Ka kana booda hafeetu irra guddaadha jechaadha. Saniif waan nu fuuldura jiru kan nu hafe kana guddoo kana dalaguudhaaf yeroon hin dabarre. Waan yeroon hin dabriniif jecha suuta gatteenye qabsuma sanuu dhaabanii yeroodhaaf pause godhanii jechuudha. Kadhatti dhaabanii taa'anii yeroo dheeraa maan fudhanii irra mari'atanii kamtu nu baasa maaltu nu baasa akkamitti wal ta'an waan adda nu facaasu kanaas akkamitti walitti deeffanna waan humna dhoorke kana hoo akkamitti gara humnatti jijjiirran laafina qabnu kana hunda if keessa teenye qorannee xiinxallee fala itti goonu malee akkanumatti callisnee emotion man anumaatu gartee waan san dafee fida kajuun anumaatu gartee waan san abbaatti ta'ee waan san argamsiisa kajuu san keessaa baanee waliigalatti waan fidannus nu hundinuu bakka takkatti akkaataa itti fidachuu dandeenya. Abaluu fideerra Oromootu fidatee kajuutti deebisuudhaaf haala san uummannee haala san irratti yoo gatteenyee mari'annee bal'inaan keessaa fi alaan yoo deemne malee nun baasu kan jiru waan ta'eef jecha amma nuti akka aba'u kana yaannaa jechaadha. Kanaan nu baasa kanaan nu barbaachisa. Gatteenyee mi'a mari'annu gatteenyee ifa haaromsinu gatteenyee waan keessa dabarru xiinxallee waan nu kuffise waan gartee duuban nu hambise waan nu laaffise waan nu humna dhoorke kana hunda adda baafannee siyaasaa teenyaas xaliila goonee shakkii gartee bakka adda addaa nurraa qaban kana hundaa'u irraa akka keessaa bahan goonee akkasii qabsoo teenya bifa xaliila ta'een fi bifa tasgabbii qabuun gaggeessuudha malee bifuma hooyii kanaan bifuma gartee girgirii bakka adda addaa kakaasuudhaanii fi fiiginsuma kanaan Oromoon ammas kufaa ka'uu Oromoo gartee itti fufsiisuuf sanuma dheeressu ta'a malee dafee Oromoo waan ammaan tana hawwu kana amma namuu qabsoo ifate qabsoo ilmaa sadarkaa jibbuu irratti deemaa jira jechaadha. Kana hunda kan fide kana. Kanaaf hamileedhaan murannoodhaan daran gartee uummanni keenya yeroo gabaabduutti yeroo as dhiyootti akka argachuu danda'u kana keessa akka ba'u godhuu irratti gatteenyee bifa saniin Oromoon walgahii bal'aa godhatee yoo irra mari'atee waan isa baasu tokko lafa kaayyatee yoo ka'e malee akkuma kanaan deemee yoo itti fufe daranuma ammaas gufuutti dhawamtee gitaaruma dhawaniitumaas deebi'u kufaniituma ammaas deebanii ka'u ammas waan biraa caccabinsa biraa kaasu waan akkasii kana waan nu fiduuf kana hunda keessaa kan nu baasu nuti walitti dhufnee Oromoon mari'atuu qabaadha waan dhimma isaa. Hayyee jaallatoomsaa baraka argadhu egaa anis akka nama tokkotti hawwiin qaba adda bilisummaa Oromoo barrisa 2025 manni Oromoos bakka durii sanan jiru hedduu tarkaanfatee deemaa jira. Siyaasaan biyya isaaniis siyaasaan gaanfa Afrikaas walumaa galattuu dhaloonni haaraan waan inni barbaaduu fi haala inni keessa jiruun bifa fakkaatuun dhaabni kun of haaromsee bakka isaa maluu akka inni qabatu hawwii kiyya. Jaallatoomsa akkuma sila jee marraa hedduu walitti deddeebinee waan ganna 45 ol ta'u amma danda'ameen qulqullummaan waan firii keessaa qabu waan hubatte waan argite waan ofii keessa dabarfattee waan jaallan kee keessa qaxxaamuran jaallan ka lubbuu jiran ka wareegaman dhaabni kun biyya keessatti biyya alatti biyya ormaatti kana hunda nuun qoddatu keetiif guddaan si galateeffadha. Egaa gama maayyiitti gaaffii lamaan takka si qabu dura waan irraanfatte waan fardii ta'e silaa himatuuf qalbii qabaatte ani sirree kasii kennine yoo jiraate isiitti dabal. Gaariidha. Kana eega biyyatti galle booda waraanni gaaratti hafuu sababni isaa maali akkaataan isaa ifa ta'uu qaba. Kanarratti nu ajajachuu barbaada. Kuni gaafa gaara biyyatti deebine booda waa'ee waraanaa rakkoo guddoo ta'e haga ammaatitti kunoo osoo furmaatan argatin inumaa'oo Oromiyaa keessattis dhaabota siyaasaa keessattis walumaa gala biyyattii keessatti rakkoo guddoo ta'e haga ammaa deemaa jira jechaadha. Kana gabaabsee kaasuudhaaf
eega biyyatti galle booda akeekni guddaan keenya tokko qabsoo karaa nagaatti deebisuudhaaf qabsoo karaa nagaa kana gaggeessuudhaaf waraanni dhaabbatu qabatu wal waraansi jechuudha. Waraanni qabsoo karaa hidhannoo kan jiru kunis adda bilisummaa Oromoo eega dhaabe booda isa san hojiitti hiikuudhaaf biyyatti deebi. Hoggaa biyyatti deebinu ammas rakkoo guddoon nu mudate. Rakkoon guddoon nu mudate maali? Akkumaan deddeebee dubbachaa turetti ABO'n eega biyya alaatti if baase booda exile organization eega ta'e booda rakkoon diigmaa kun itti fufee jecha qacaarraa kaasee jijjiiramarraa kaasee dhaabonni garagaraa maqaa adda addaatiin gurmuu maali maqaa adda addaa hedduudhaan akkasumatti dhaaba keessaa hoogganillee akka lama sadii jedhee bahe jecha hooggana keessaa qofa osoo hin taane miseensonni jajjaboollee walumaa galatti gaamaali kuni dhaabni keenya diigamaa wal diigaa hooggannis keessaa suutaan qabsaa'onni jajjaboonis keessaa haphataa deemuun kun maal nu barsiisa? Dhaabni sirnaan qaceelaan hoogganamaa akka hin jirre hoogganni jabaachaa deemuu osoo hin taane laaffachaa deemuu akka ta'e nu barsiisa. Kanaan eega biyyatti gallees isumatu itti fufe jechaadha. Silaa biyyatti yoo galle rakkoon kun furamuutu irra ture. Biyyatti galuun keenya rakkoo kana hunda nuu fura jenneeti kan jaannee ture jechaadha. Haa ta'u ammoo faallaa isaa gaafa biyyatti gallees sababa waraanaatiin isaa ta'u sababa biraatiin diigamiinsi dhaabaa itti fufe jechaadha. Kuni kan duraa kan nu agarsiisu hoogganni dhaaba kanaa keessattuu kara daawwitiin dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo eega daawwitii jalatti hoogganamuu eegalarraa kaasee diigamuu faca'uu gadi deemuu malee ol deemuun akka hin turre nu agarsiisaa jechaadha. Fakkeenyaaf kanarratti kaniin kaasu gabaabsee irra hedduun namaatis waan beekuuf jecha waraana abbootii gadaatti kennee kajuukaa jecha kanaatti namni hedduutti gammada. Waan gaarii godhe addi bilisummaa Oromoo daawwit waan gaarii godhe akkasitti ilaala jecha gama kiyyaan ammoo fi irra guddaan hoogganni koree jiraawwachiiftullee waan kana akka gaariitti itti ilaalle jecha maaliif abbootii gadaatitti waraana kennuun jechuun maal jechuudha? Waraana bilisummaa Oromoo ka jaare, ka hidhachiise, ka bobbaasu, kan waan fe'e waa hundaa godhu mirgatti qabuu fi dirqamallee qabu adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf waraana san kan galchuu qabus, kan diiguu danda'us, kan jaaruu danda'us dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti ka gaafatama qabu adda bilisummaa Oromoo qofa malee qaamni biraa ta'uu hin qabu. Kanaaf abbootii gadatti yoo kenne abbootiin gadaa maal godhu? Nama biraatitti yoo kenname maal godhu? Waraanni kun wayii loon ta'e moo meeshaa ta'e? Kanaaf bakka sanarrattis Daawit dogoggora guddaadha godhe jecha. Maal inni yeroo sanitti rakkinuma gartee yeroo san wanta san jala bahuudhaaf jecha akka hariifattiif lakkaa'uudhaan muddamiinsaan waan godhame tarkaanfii gartee dogoggoraa tarkaanfii seerattillee nama gaafachiiftu raawwatee jechaadha. Bakka waan sun itti godhamatti hundi keenyan argamne murra nama haga takkaatu achirratti argame walgahii sanarratti. Amma walgahii sanarratti gaa waan san godhanii eega dhufan booda koree hojii raawwachiiftuu irratti bara akkana jennee abbootii gadaatti kanneen jennee kajuutu dhufe jechaadha. Akkamitti nu keessattillee rakkootu uumamee jechaadha kanarrattis walii galuu hin dandeenye. Ati kan nuun dandeessu nulleen kan nuun dandeenyu kuni qaama dhaabaa tokko damee waraana tokko fuudhanii nama biraatiif kennuun hin danda'amu. Abbaa waan kana ijaaree jira, qaama waan kana ijaaree jira, isaatti gaafatama, isaatu waan dhibba kana raawwachuu danda'a kan jiru irratti gidduutti illee mormii ture jechaadha. Walii galteen irra turre tarkaanfiin godhame sunis abbootii gadatti kanneen waraana kan jiru sunis sirrii hin turre. Namni keenya immoo irra guddaan fayyaaleeyyiin akka waan gaarii tokkotti ilaalee jechaadha. San godhuun mataan isaa gaa maali? Kunoo rakkoo har'aan tana Oromiyaa keessatti dhalatteef ijoolleen gaaratti hafte sunillee akka gaaratti haftu taasisee hagammaatitti rakkoon sun itti fufuu dandeesse jechaadha. Kunis kan dhufee maali? Hoogganummaa irratti dogoggora uumame saniin rakkoon kun dhalatee jechaadha. Gaafa ijoolleen sun gaaratti hafte sun gaa maali? Nuti tattaafataa turre ijoolleen sun karaa fedheenuu bifa fedheenuu akka deebitu tattaafachuu ture.
Bari tattaaffii amma waan godhamu kana hunda keessatti ani manguddoon san dura dhaqanii ijoollee gaaratti hedduu dubbisaa turan. Mariisisaa turan. Waa hedduutu tattaafatamaa ture jechaadha. Sun hanqate. Hanqateeti maajii irratti gaa tarkaanfii guddoon sun walga'iin guddaan sun waan san irratti murteen sun akka godhamuu fi dogoggorri sun akka ta'u kan taasise qabaa yookaanis taligaa yookaanis akkaataa siyaasaa ta'u akkaataa rakkoo Oromoo keessatti dhaaba keessatti uumamte itti furan resolutionii gartee conflict resolutionii waan silaa rakkoo uumamte tokko sirna isaa sana wallaaluu irraa wanni kun dhufe jechaadha. Kanaaf itti fufuma biyya alaatittis tahaa tureetu kan diigmaa ammas biyya keessatti illee akkasumatti diigmeen itti fufee ijoolleen sunis waraanni sun akka alatti hafu kan taasise sababa Daawit jechaadha. Silaa inni walumaa galatti hoogganummaa sirnaatii fi hoogganummaa sirrii kan kennu yoo ta'e haalli sun hundinuu ni ta'a jedhee yaaduu ture jechaadha. Kanaaf kun egaa maali? Karaa isaatiin akkuma irra deddeebi'ee as keessatti tuqaa ture fedhii gartee gara lamaa qabaachuu. Alas waraanummaa karaa qabsoo nagaas karaa qabsoo lolaas wal keessa laaquu santu kana fide jechaadha. San irratti dabalee ijoolleen gaaratti haftes hundinuu tanuma nuti beeknu wal beeknu hoogganummaa isaa irratti quufan qaban. Kunillee isa irrattis abdii waan hin qabneef hoogganummaa isaatis waan mormaniif kaayoo kaanis addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaatti galee kan diduu qofa osoo hin ta'in hoogganummaa isaallee mormuu fi hoogganummaa isaallee tuffachuurraa wanni sun ijoolleen sunis tarkaanfii isa fudhattee waraanni sun alatti hafuu danda'ee jecha. Amma gaa eega biyyatti galleewu waraanni sunis hooggana hanqina gartee Daawit qaburraa kan ka'e hir'ina hoogganummaa isaa kan inni qabu dandeettii dhabuu Daawit dhaaba kana hoogganuu dadhabuu isaarraa kan ka'e eega biyyatti galleellee waraanni alatti hafe qabsaa'onni illee kan silaa walitti dhufanii maqaa abaa'ootiin qabsaa'onni hedduun silaa hiree argame kanatti walitti dhufnee hundinuu kan biyya alaa kan biyya keessa jirus walitti dhufee silaa dhaaba kana dandamachiisuu ittiin dandeenyu akka wanni sun hin taane godhee eega biyyatti illee dhufne waraanaas facaase qabsaa'otaas facaase qabsos walumaa galattu akka dhaabni kun miila lamaan gadi hin dhaabbanne godhee jecha. Kanaaf ragaan guddaan kanumaan olitti ibse kana. Hoogganni silaa jabaa ta'e hoogganni kun silaa cimaa ta'e haalli kun adda bilisummaa Oromoo mudachuu hin danda'u jecha. Kana wajjin wal qabsiisee waan hin dubbachuu barbaaduu fi waan hin kanarratti kan dhaga'ame ibsu tokko kabiraa isa kana dhaadheessuutu jira. Nama hangana dhaaba kana qabsoo kana miidhe dhaaba kana miidhe dhaadheessuu fi guddisuutu jira jechaadha murni garee isaa. Fakkeenyaaf kitaaba tokkoon dubbise Abdul Jaliil Alii Kaasaa ka barreesse tokko. Kitaabni sun maal jaabuurri isaa kinet yaagannanaw atsee jedha. Kinet yaagannanaw atsee. Kitaaba sana ugguu dubbiste maajirratti edaa namichi kun akkana ture si jechisiisa. Akkas kanaaf amma nama gartee seenaa badaa leegasii badaa qabu tokko garee isaa warra gartee naannoo isaatti ijaarame nama tolfatee qaba jechuudha. Garee ijaarratee isaantu akkanatti dhaadheessee guddisee mul'isuu barbaada malee Daawit gocha isaatiin dhaaba keessatti waan inni godheen nama hangas dhaadheeffamuu irraan turre jechaadha. Kanas ko godhaa jiru amma fakkeenyaaf Ameerikaa Awurooppaa keessaa dajjaazmaachii fi giraazmaach qaba. Eega biyyatti gallee boodas akkasumatti namoota gartee hin beekamne warra akka giraazmaach fi qanyaazmaach waan akkasii yaadu warra akkasiitiin marfameeti yaada isaaniitiin deemaa jechaadha. Yaada mataa isaan qabu. Isaantu gorsa, isaantu qaceelcha. Isaantu akkana ta'e akkana godhi jedhanii sanarra dhaabbateeti jechuudha. Yeroo hedduu kan inni waa dabarsuu fi waa qaceelchu. Kanas waliin hin jeen maali? Ani namoota hoggana kana dhaaba kana jaarraa arkee mul'isa arkee isaanirraa kaasee Baharoo yookaan Jilchaa Bariisoo Waabee Gadaa Gammadaa
warreen dhaaba kana hoogganan kan durirraa kaasee hanga ammatti jiran kan lubbuun jiranii fi kan lubbuun hin jirres hedduu argeetiin jira jechaadha. Nama akka isaa garuu an arkee hin beeku. Kan qabsoo kana hoogganuu irratti gahummaa hin qabne bakka sanaaf hin tolle kan akka isaa arkee hin beeku. Kanaatu na jechisiisee jechaadha. Hoogganoota hedduu kan hin arge warra gartee jechuun qabsaa'otuma jajjaboo kan adda addaa kan waliin turre wajjin qabsoo kana keessatti qabsaa'oo jajjabaa ka ja'amullee sadarkaa sanatti illee nama laaluu miti. Kanaaf kanneen irraa jee maaligaa dhaaba kana keessatti hoogganoota adda addaa hoogganoota jajjaboo kan maan akka reefu maqaa dhee hunda isaanii waliin jiraadhee hunda isaanii wajjin hojjedhee arguurraayin waan kana jechuu danda'ee jechaadha. Kanaaf gabaabatti gaa faca'uun dhaabaa diigamuun dhaabaa eega biyyatti galallee nurraa nafne ammallee isumatu itti fufee jira. Kanaaf kana namni qabsaa'onnis uummanni keenyas wanni beeku qabu adda bilisummaa Oromoo ni jaalata. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba jabaa ni fedha. Ammoo ABO qofa laaluu miti. Kabaja adda bilisummaa Oromoo qofa laaluu miti. Nama qabsoo kana hoogganu dhaaba kana keessa taa'ee dhaaba kana kee hoogganus hojiin isaa akkamitti jira? Maalitti jira? Hangamtti akka hojjete? Kan juus xiinxalanii waliin laaluun barbaachisaa natti fakkaata jechaadha. Namni hedduun ABO guujaan ABO santu duraa mul'ata malee ABO kana wajjin kan deemu. Maqaa ABO kana kadhawatu kuni dhuguma waan ABO sanirra jiraayii jedhanii laaluun barbaachisaadha. Kanaaf ABO fi nama addaan baasanii ilaaluun barbaachisaadha. Namaatu irra hedduun keenya ABO taanaan walumaa galattu abbaa fedhaa ta'u akkuma nama jabaatitti ilaalaa jechuudha. Jabinni immoo qabsoo keessatti dhaaba keessatti hojjetanii waa mul'isuu hojjetanii guddisuudha. Kanaaf kana booda ABO keessatti ABO'n jabaachaa jiramoo jabaachaa hin jiru? ABO'n guddachaa jiramoo guddachaa hin jiru irratti fuulleeffachuudha malee waan namaa irratti fuulleeffatanii waan namaa kana fardeessanii dhaadheessuun yoo hin jiraatin barbaachisaadha gaarii natti fakkaataa jechuudha. Hayyee jaallatoomsaa baga jiraattee nu gammachiiste. Haramayaa takkaa immoo gaafa ijoollummaa warra sirraa hangafa jala kaattee dhayixee gaafa sanarraa kaastee hagaadhaa rabbisi jiraachisee waan Oromoo kana jala deemaa jirte du'aa jiruu hedduu keessa qaxxaamurte ammoo gaasilaa akkumaatu beektu isiin gaafa murtaa'e malee namni hin kutu kana keessa waan hedduu argite. Waan kan hunda keessa hogguu laaltu qabsoo kana keessa wareegamaatti kafalte wareegama uummanni kafalee wareegama jaallan kee kafalanii sadarkaa addatti jiru wanni si gammachiisaa maali akka nama takkaatti atoomsaan waan kan hunda umrii kiyya ijoollummaa sanarraa kaasee haga addatti dabarse naggaddee tujaaratti hin taane iskuulatti hin dhaqxee warra amma maqaattiin horatu sana hin taane qotee bulaa jabaa waan kana umriin kee jiruun kee kanuma jechuudha waan biraan qabdu. Kana waan itti dabarse jettee kasi gammachiisee hirribatti raftu maali? Jettee immoo sheenoftu qabsoo kana keessa akka argite maali? Fayyaa ta'e. Gaarii. Ani waan na gammachiisee irra guddaa. Waan itti quufeef irra guddaa. Waan itti gammadu ammallee bagaan as keessa jiraadhe bagaan qabsaa'e bagaan Oromoo ta'es kan na jechisiisu irra guddaa. Ani waan takkitti qofa dhaaba kana keessatti qabsoo tana keessatti kan hedduu na gaddisiisu. Kuni maali? Maqaa dhaabaan adda baafnee wal rukutuu wal balleessu. Gaafa iflo jennee gartee gaafa sirraa kaasee Oromoon nuti wal balleessuu wal gaaddeeffannee akkasitti. Sababa sana qabsaa'ota wareegaman guyyaa darbu hedduu sababa malee akeeka malee waan hin taane wareegamuun sun yeroo hunda sammuu kiyya keessaan badu waan gaarii waan itti sheenu guddaan san keessa jiraachuu kiyyatti.
sanirraa kan hafe kan gaafa qabsoo kanatti daballu bar Oromiyaan hin jirtu. Oromummaan hin jiru. Sabboonummaan hin jiru. Qubeen hin jirtu. Wanni takka Oromoon bare maan qabu gabrummaa keessa ture. Nuti bargaara keessa teenyeeti Oromiyaa barreessinee yaadaan. Poostaa afaa irratti waa goonee xalayaa afaa irratti walii ergina. Oromiyaarraa jennee akkasitti. Amma wanneen gartee yaadi gaafa amma duraa san akka gartee yaadaa waan yaadaa teessuun hundinuu arra wanni hedduun isii lafa qabattee dhugoomtee hoggaa jirtu. Gama kiyyaan gammachuu guddoon natti dhaga'ama. Ilmaa bari akka qabsootiin Oromoon hanga barbaadu guutuu dhibbaa san gartee hin argatin malee irra guddaa isaa argatee jira. Irra guddaa isaa argate jeetii jaada. Waan amma Oromoon argate kanatti illee ani hedduutti gammada. Waan Oromoon sila argatuu qabu argachaa jiraa jeetii jaada malee argachaa jira. Ka hafes gartee guuttachaa deema malee ibboo dandeebi'u. Ka argate kanas jabeeffateeti kaanis argata. Maaliif? Kanaa ni argannaa jennee ijaanni gaafa qabsootti seenu jechuudha. Kunuu ni argamaa jaa ani mataa kiyyaaf ijaanni. Dhaloota biraa faatu waan kana arga jenneeti. Kanaaf yeroo gabaabduu ilmaa kun hangana keessa kunuu argamu anaaf waan guddaadha. Kara kaaniin ammas silaa qabsoo bara Oromoon akka qabsoo godheen bari mootummaa 4-5 garagalchee bara. Mootummaa 4-5 akka qabsoo Oromootiin mootummaan 4-5 garagalchuu ni danda'a. Ammoo ka gufuutti ta'e, ka rakkinatti ta'e geopolitics isaa ta'u ka fedhaatu irra guddatti hogganni dhaaba kanaa itti ta'e hogganni dhaaba kanaa wal facaasuu dhabee bakka tokkotti jiraatee haala akkasiitiin waliin deemuu dadhabuun qabsoo kanallee miitee jirti jecha. Kanaaf waan kun dhaabbachuu qaba amma. Dhaloonni itti aanu waan kana itti fufsiisuu hin qabu. Kanaaf waliif akkuma reefu jeessan yaaduma gartee ammaan dura kan isanitti waan amma Oromoon argate kanatti hangama kiyyaan itti gammada. Kanaaf ammoo warreen gartee gurguddaan umrii dheeraa dhaaba kana keessatti qabaniis nama biraatiif illee hiree kannanii ifiifis san keessaa gartee boosoo hiree kannanii waliin tumsuudhaan yoo akkasitti yaada akkasii qabaatame gaariidha. Kanaatu nurraa hanqatee jira. Kajuun qabaan. Hayyee barakaa argadhu egaa waan lamaan kamaayyii takkan mallee kanaaf ta'e jirti san dura egaa ati jaarmiyaa siyaasaa keessa waan turteef amala namni jaarmiyaa siyaasaa keessa jiru jaallan ofii wal qeequun hogganoo ofii qeequun waan baratame kana garuu namni hundinuu kan hubatu natti hin fakkaatu. Amma jaallan garii maqaa dhooftee dhugaasaa ta'uu daawuda ta'uu ka biraa guhimtu namni waan sirna jaarmiyaa keessa wal qeequun aadaa ta'uu kan hin hubanne dhiironni kun wal jibbuu malee guyyaa tokko waan gaarii waliin hojjetanii waliin qabsaanii turreef akka fakkaatu waan jiruuf isii kana mee qulleessi. Wanni kun dhuunfaa nama sana jibbuu osoo hin taane hojii bakka garii irratti yaadni kee. Kuni bari ani ilaalle haasoo keenya hedduu keessatti biyya keessa yoo ta'e bari kuni bari waan hedduu jaalatu waan barameesi. Lolli tokko yoo goote waggaa beekite lola sanni xeenxalta. Akkam eenyu dadhabe, eenyutu laafata, eenyu jabina dalage, eenyutu irrite. Wal gamaagamuu jira. Yoo siyaasaas ta'e dabballoota osoo ta'e dabballeen abalu wagguu walitti dhufan ati akkana goota, ati akkana goota, kun akkana ta'e sodaa malee yaaddoo malee namuutu wal qeeqee wal gorfatee walitti himee waliin deemaa ture. Amma irra guddaan gaa eega biyyarraa baanedha. Amma rakkoo guddoon barra. Amma eenyutu wal qeeqa. Wal qeequu yoo jette bari ati na qeequu hin dandeessu. Qeequus gartee walitti yoo dhabne akkuma haasoo keenya keessa bal'inaan si ibsee namni hundinuu dantaa wal dhabuutu jira jechaadha. Qeeqee dhiisee maaltu dhufaa? Kan lammadaa immoo ati namni qeequ sunis na qeeqee maalirraa fiddaa maal na godhuu dandeessaa? Kajuu sadarkaa sanatti seename jechuudha. Amma gaa haala akkasii keessatti wal qeequunii fi wal gorfachuunii fi yaada walii kennuun hin dalagu bara.
hin dalagu. Abbaan akka fedhetti jiraata. Akka fedhe yaada fedhe akka fedhetti. Kanaaf namuutu yaada mataa isaa jala deema malee yaada walii yaada dhaabaa jala deemuu bara. Amma bar sadarkaa namni gabbee atu waayiddu sitti himuun hin danda'a. Namni gabbee miidiyaa irratti bar ABO'n akkana jedhe. ABO'n dhaabni keenya bar akkana jaaje. Bar miseensa kan hin ta'in. Miseensa miti bar. Garuu immoo akka dhaabaatitti poolisii dhaabaa imaammata dhaabaa irraa haasawa. Nuti immoo imaammata dhaabaa ka haasawu abba qabatti beena jechuudha. Namni hundi dubbachuu hin danda'u. Amma sadarkaa amma jirru kana namni gabbeeti ani imaammata dhaabaatiin haasawaa jee imaammata dhaabaa akka fedhu kan miseensaa hin ta'in hoggana dhiisi. Sadarkaa sanatti gaama wanni hundinuu waan laaqamee jiruufi nama saniin amma ati miseensaa mitii maaliif waan kana haasoytaa akkamiin waan kana dubbattaa jechuun hin dandeessu mirga qabaa jira. Naagele ani waan takkitti hin hubanne na fakkaatu waanan jechuu barbaade amma togguu namoota maqaa dhodhoftee hir'ina sababa bobbaa dirqama hojii irratti yaada kee dhiheeffattu namni gariin akka waan ati warra kanaa waliin guyyaa takka illee jaallummaan nagayaan waliin hin jiraanne fudhachuu danda'a jechuuf hin jedhe. Kanaaf jara kanaa waliin akka jaallummaatti illee ganna dheeraa waliin jiraatu kellee yaadachiisuun gaariidha jechuufan sana si himi. Suni na laale namni waan hedduu akka yaada mataa isaatiitti hedduu fudhachuu ni danda'a. Ani immoo kan inni irraa haasa'u haala keessa dabarree fi haala keessa turre kan gartee keessattuu biyyaa eega baane booda kan 2000 booda keessattuu saniin dubbachaa jira. Jaallanee waliin jiraanne waliin waa hundaa goone waliin daleegne waliinis waa hedduu goone waliis goone. Kana keessatti gaa taniin ammaan tana dubbadhu kana bari fakkeenyaaf waa'ee jaallugaasaa si of kaasnee amma hedduu dubbanne jaallugaasaa fi nu caalaa ka warri waliin jiraatan jiru. Warri waliin jiraati caalaa amata meeqa rakkina meeqa keessa haala meeqa keessa gammachuu fi rakkoo waa meeqa keessa waliin dabarsinee jiru. Booda kanarratti amma dubbiin amma gaa kan dhufe waa hedduu bar yeroo addaan deemnullee waan kanarratti wal gorsuuf wal kakaafas wal barsii wal hawachuuf hedduu tattaafatamee jira jechuudha. Innis yaada isaa nuuf fudhachiisuuf hedduu tattaafata. Kara kiyya goraa kara gaaraa deemnaati firraa lollaa qabsoo hidhannoo deemnaa. Lakkii sun baasuu jennee nuti wal morminee barku waan dhoo isaan ifatti. Yaada irratti gartee wal morminee gamaa gamanatti nutis yaada isaa dinnee innis yaada keenya didee addaan. Daawwidii sootee akkasuma jechuudha yaada keenya gartee nuti waan garagaraa irratti wal dhiyeessina. Yaada keenya waliin innis kamataa isaa qabatee nutis kamataa keenya qaba. Yaada adda. Amma gaa dubbiin guddaan maali kanarratti wanti xiqqoo miti bar waan gartee poolii imaammataa waan istiraateejii dhaabaa irratti malee kan hin dubbachaa jiru. Wanni xiqqoo irratti waan gartee sadarkaa sanii gadiitti namni wal dhabu namni gartee waliin jiraachuu dadhabe tokko illee hin jiru. Ammoo sadarkaa gaa imaammataatti sadarkaa istiraateejiitti sadarkaa tarsimoo qabsoo kanarratti hoggaa dubbiin dhufte wal amansiisuuf ni tattaafanne wal hin dandeenye wal dhabne akkasitti addaan galle wal qeequu bira kunneetu waluu gartee dhiibbaa adda addaa walirratti goonee lakkii boo kana fudhadhu lakkii wal ga'ii qofa irratti osoo hin taane wal ga'iin alatti illee hedduu teenyee waliin marannee namuutu yaada fi wal argeetuma akkasitti garagara taane. Kanaaf amma waan jireenya gartee mataa keenyaa irratti osoo hin taane waan qabsoo irratti waan dhaabaa irratti waan hiree Oromoo irratti wanni ta'uu qabu kana isaanis namuu yaada qabu irratti waliin dheeffate lakki yaada adda addaa qabaannee jirraa jennee walii hubannee akkasitti karaa gorree malee waan keessatti wajjin jiraachuu ammallee abbaa fedhe wajjin waliin jiraachuun sun rakkoo hin qabdu. Tole barakaa argadhu jaalatomsa baga jiraatte nu gammachiiste gaane waan gaaffii fakkaataa fixadhe ammoo ganna dheeraa hamtuu toltuu
qabsoo hadhooftuu keessa dabarfattee umrii kee guutuu keessa guddattee keessatti hadha waan geesseef qabsoon bilisummaa Oromiyaa waan isin fakkaatu jiruu keetii waan argiteef hadha dhaabbattee xiqqaatu dhaloota hadha jiruuf kabooriftaan illee as dhufuuf dhaamsa gorsa dabarsu mirga guutuu hojii keetiin argatte kanaaf marii keenya dhaamsa ati qabduun silaa gudunfine kam jetta. Maayirratti kan inni jechuu barbaadu hawaasa godina bahaati. Hawaasni godina bahaa qabsoo Oromoo kanaa fi adda bilisummaa Oromoo kukaafamu Harargeen beekamaadha. Qooda guddaa kennanii jiru. Kana keessatti ammoo qabsoo kana keessatti Oromummaa kana keessatti waan kana gadi dhaabuu keessatti mul'isuu keessatti wareega guddaa kennuudhaan as ga'e. Kanarratti ammoo waan kun yeroo deemee as geenyu kana keessatti kan dabarsineef duuba deebinee hogguu laallu Harargee fi qabsoon Oromoo wal cinaa qaboo waan namatti dhaga'amutu jira jechaadha. Kunis maali? Amma fakkeenyaaf egaan biyyatti deebi'ee waa hedduun argee waa hedduun laalee Oromiyaas bakka garaagaraa hidha argadhee keessa deddeemee ilaalee jira jechaadha. As keessatti gaa maaliin argaa? Harargeen Oromoo hundaaf mana taatee ilmi Oromoo kakutaa 11 Oromiyaa jaamu keessaa hundinuu keessa jiraatu jechaadha. Kanaaf kana booda hundinuu qabsoon biyya keessatti eega deebite booda Oromoonis bakka takkatti eega deebi'e booda jijjiirraan mootummaa kunis eega dhufe booda waa hundarrattuu walqixa hirmaachuun barbaachisaadha jechuudha. Waa hundarrattuu walqixa hirmaannaa walqixa guutuus maali akka barbaachisutti fakkeenyaaf amma riisoorsii yookaanis qabeenya uumaa rabbiin kanneen irratti abbaa ta'uun itti fayyadamuun eegalamuu qaba jechaadha. Kanaaf kana keessaa karaa Harargeetiin yoo fudhanne karaa amma Jimaa faadhaan rakkoo adda addaa karaa kuduraatiin karaa oomisha Harargee keessaan oomishamuutiin uummanni keenya karaa Harargee qixxeetti itti fayyadamaa jiru. Akka gartee silaa oomishee fayyadamuu qabutti itti fayyadamaa jiru. Kanaaf akka seera biyyattiittillee akka heera biyyattiittillee qabeenyi uumamaa kan naannoo sanii kanuma naannoo sanii ta'uu qabaa jira. Kanaaf fakkeenyaaf amma naannoo Awwadaay yoo fudhanne keessatti Haramaaya Maayasiitii kajaamu kana durirraa jechuu baannuus gaafa wayyaanee irraa kaasee federaala jalatti haa bultuu jaa magaalaan xiqqoonsu qabeenyuma gartee Jimaa sanii jecha. Kanaaf eega gartee gaafas irraa kaasee qabeenyi achi oomishamu walumaa galatti achirraa gadiin magaalaan sun naannoon sun argamsiisu mootummaa jiddu galaatiif gala. Mootummaa jiddu galaatiif eega galee booda hagam takkaatu deebi'ee naannoo saniif baajata isii waliigalatti gartee galii argamsiifte sanarraa baajata isiitiif jedhamee kan namaan hin beekamu jechaadha. Kanaaf lafti tokko kan guddachuu dandeessu waan mootummaan jiddugalaa kennuufi qofa osoo hin taane qabeenya isiin oomishtullee murteessummaa waan qabu jecha isa kanarratti rakkina deddeebi'ee mudatu kana hawaasni bahaa jiru manni keenya waan kanarratti mari'atee waan kanarratti hubannoo gahaa argatee haqasaa akka itti argachuu danda'u irratti fala godhachuudha qaba. Mootummaanis waan kanaaf tuffatee yookaanis laaqamiinsaa fi rakkinoota garaagaraa kan ammaan dura mudatan hunda sababa godhatee dhiisuu osoo hin taane irra deebi'ee ilaalee rakkoo hawaasa kanaa furuun barbaachisaadha jecha. Yoo san hin ta'in akkanumatti rakkoon kun kan itti fufootee qabsoo gara biraatitti qabsoo biraa fiduu danda'a. Nageenyaa biyyattiitiif illee gaariin ta'u. Kanaaf kanarratti dhaamsiin nan qabu mootummaafis uummata keenyaafis kanarratti dabalee uummanni keenya jaaramuudha qaba. If gurmeessuu qaba. Yoo if hin gurmeessin kara mootummaa qofaan wanni sii dhufu hin jiru. Kara keetiinis if gurmeessitee if ijaartee waan si barbaachisan akeeka kee gartee ka barbaaddu san akka koominitiitti akka hawaasaatti if ijaartee if qindeessitee waan kana irra aanuu dandeessa. Kanaachitti kara tokkoon qofa siin dhufu. Saniif kanarratti fuula deeffattee if ijaaruun if gurmeessuun
barbaachisaa natti fakkaataa jechaadha. Yaada bal'aa fi gorsa guddaallee hin qabu. Waan gabaabaa immoo bakka sadii qoodee ilaala amma Oromoo. Bakka sadiittiin adda qoodee ilaala. Tokko murna kaayoo ganamaa harkaa qabnaa. Warra cichoominaan deemnaa. Warra siyaasaa yookaanis dantaa keessatti kaayoo ganamaatii fi cichoomina ganamaa wanni jedhamu. Haalli addunyaa jijjiiramaa deema. Haalli ati keessa jirtu jijjiiramaa deema. Addunyaan jijjiiramaa deemti malee bakka takka hin dhaabbattu. Kanaafuu haala jijjiiramuu wajjin dhaabbattee atis if qixxeessitee sana wajjin deemuun nu baasa malee yaada dulloomaa, yaada doomaa kun umrii ilaaluu beeki. Abaluu dulloome yaada dulloomaa qabaa jechuun miti. Yaada dulloomaa, yaada doomaa ummataaf, biyyaaf, sabaaf, addunyaaf illee tolleen deemuun barbaachisaa miti. Warreen akkasiin deemuu jira ammallee sana sababa godhate. Kana wanni inni kaasuuf maali? Oromoo ka irra guddatti siyaasaa gartee adda bilisummaa Oromoo deeggara uummanni. Oromiyaa bilisoomti. Bilisummaa Oromiyaa akkasii waan hedduu gartee waan Oromoo keessatti mataa keessatti kaayameetii jira jechaadha. Kanaaf gaafa amma dura gartee jaarraan faan elemoon qilxuun faan qabsootti eegalan sana haala saniin yaada gaafasiitiin har'a qabsoo Oromoo gaggeessuu hin dandeenye. Akka amma keessa jirrutti haala amma keessa jirruu fi itti deemnu irratti dhaabbanneeti tarsimoo fi imaammata baafannee deemuu qabna. Kanaaf yaada doomaa fi dulloomaadhaan deemuun nun barbaachisa. Haaromsaa qabsoos waa hundaa'u deemuutu barbaachisaadha. Kaniin argan hojii mooxannoo qabsoorraayis kaniin hubadde kanaa jechaadha. Kan lammadaa warra ururtuu hedduutu qabsoo kana keessatti Oromoo keessatti dhalate. Ururtuu jechuu beektaa? Spoilers jechuudha. Warra waa summeessu. Ururtuu jechuunis akkas jecha kana afaan Oromoon biyyoobbe. Warra waa'uma balleessuudhaaf dhalate. Warra waa balleessuudhaaf gartee diigmaaf yeroo hundaa'u dhaabbatu. Hiree argame. Hiree Oromoo argamu hundaa'u balleessuu diiguu. Oromoon huguu waan takka argatte jaan waan san gartee akkamitti jabeeffatee ka'eefii godhataarra harkaa balleessuu. Murni akkasiitis amma hedduun daddalatanii jiran. Maaliifiin kana kaase yeroo ammaa keessatti yoo Oromoon gartee waan tokko argate akka Oromootti itti gammaduu fi yookaan obsa qabaachuu fi caalaa waan sun kara keenyaan yoo ta'e malee laal ana malee nuun malee yoon ta'e wanni sun haabattuu kajuu jechumaa barbaanne. Kanaaf warreen murni akkasii kunis qabsoo Oromoo keessaa bahuu qabanii jecha. Oromoonis kana beeku warri akkasii akka jiran beeku qaba. Warri waan kana balleessu hundinuu hogganni kiyya qabsaawwan kiyya hundinuu gaariidha. Waanuma gaarii naa dalagaa jee Oromoon eeggachuu hin qabu. Ka qabsoo isaatis hiree isaatis carraa isaatis ka eeggachuu qabu ummata. Ummanni dammaqee keessattuu dhaloonni amma waan kanarraa dammaqaa ta'uudha qaba jechaadha. Ifirraa eeggachuudha qaba waan keessa jiru. Waan qabates waan argis hiree isaa harka jirtu san akkamitti akka jabeeffatu isa beekata malee namni biraa itti himuu qabu jechaadha. Ka sadaffaa murna ammaan tanagaa kan inni amma kaasu kana murna gartee wal mariidhaanii jiraannaa, wal mariidhaanii waa hundaa'uu gaggeeffannaa, wal mariidhaan wal dhageenyee wal jala deemuu qabnaa akka jiru. Ilaalcha akkasii amma tolereet wal godhuu jechuudha. Walii obsuu, wal dandayuu, wal quba qabaachuu, waliif tumsuu. Warra yaada akkasii qabu kanaatu amma barbaachisaadha Oromoodhaaf. Kanaaf warra yaada akkasii qabu kana jajjabeessuu fi tumsuuf tuffachuu osoo hin taane jajjabeessuu ifitti qabu akka isaan jabaatan godhuun barbaachisaadha. Yaada kanaan nu baasan maal tana afshaala ta'u amma addunyaan nu gata smartiitiin wanni hundi nu gartee teekinooloojiin hedduun jijjiiramaa jira jechaadha. Kanaaf kana booda hireen Oromoo akka hin banne hireen Oromoo gartee kana booda akka hin jallanne Oromoon bakka isaan maluu fi sadarkaa isaan malu akka ga'u godhuudhaafi warra naa godhuu jiraa kajuu kana keessaa ni jiranii kajuu Oromoon kana keessaa ba'ee isa harka jirti wanni hundinuu waliif obsee wal dhagee wal jala deemee waa hundaanuu
wal gatuu fi wal darbuu osoo hin taane xiqqaa guddaan jallaa kiyyaa kajuu namni Oromoo katee hundinuu kiyyaa akkaman duratti kuntiina keessa jira. Baramma kan nama barsiifame sirna gartee sooshaalizimiitii fi gaafa addunyaan kaampii lama jirtu san keessatti yaada ka'e jechaadha. Yaadni sun haala gartee sanii wajjin dabree jira, dhokatee jira. Kanaaf maqaa wal xureessuu, wal balleessuu fi waan akkasiitiin wal moggeessuurra yoo akkas ta'e deemfachuudhaaf tattaafachuudha malee ifitti qabuuf tattaafachuu malee wal moggeessuu wal achi qoodu kun barbaachisaa miti. Kana keessaa bahuu qaba dhaloonni ammaa keessattuu. Jechoota akkasii kanallee keessaa bahuu qaba. Maaliif dantaa Oromootiif namuutu wal qixa. Dantaa Oromoo irratti namuu wal qixa. Fedhii gartee mataatu garagara malee. Kanaaf haala akkasii keessaa bahee dhaloonni ammaa qabsoo isaatii fi biyya isaatii fi saba isaa qulqulleeffachuudha qabaa jecha. Kan ammaan tana keessatti aan akka kiyyatti maayirra kaniin jiru Oromoodhaaf akka dhaabaatitti osoo hin taane akka uummataatti hidhachuudha qabna. Hidhannoo osoo ta'e qawwee. Qawween amma Oromoon hidhachuu qabu kana booda qawwee siyaasaa kadhaabaa balu jaamu kun nu barbaachisu. Kan nu barbaachisu akka Oromootti hidhachuudha qabna. Oromoon hundi hidhachuu qaba. Oromoon hundi hidhatee qawween sun ammoo dantaa Oromoo tiksitu, dantaa Oromootiif dhaabbatte ta'uudha qabdi. Malee gareedhaan hidhannee yoo jiraanne ammallee nuti Oromoon qawween akkasitti hidhannu tan nu balleessitu malee tan nu fayyaddu miti. Kana fakkii kan ta'u amma akka bahaatitti amma akka Oromoo waliigalaatitti illee yoo jechuu baadde akka bahaatitti Oromoo bahaa amma gaafa lolanis gaafa qabdi. Guyyaa qaba jechuudha guyyaan lolanis. Guyyaan nagaan qabsaa'anis ni jiraa beekuudha. Ilaa qiyaamaatitti qabsuma hidhannoo irra jiraanna. Ilaa qiyaamatti Oromoon qabsoo gootii sana rabbiinis nuun katabnee jechuudha. Wanni hundinuu daangaa qaba. Hoggaa daangaa bira dabarte ni fokkotti. Fakkeenyaaf amma haala amma boodana kana qabsoon hidhannoo gaafa duru elama qilxuutii fi jaarraan faana eegalanii bari ooyiruu namaa keessa yoo deemte ni adabamta. Ooyiruu namaa keessa yoo deemte miilaan ni adabamta. Qabeenya namaa tuquu dhiisiti. Ummataaf duuta. Ummataaf wareegamtaa. Ammaan tan ammoo haalli ammatti jiru maal yoo jettee gaafattee qawween uummata keenya keessatti babal'attee hedduminaan jirtu kuni uummata keenya miidhaa jirti malee uummata keenyaaf faayidaa godhaa jirti. Akkuma muuxannoo gartee ollaa keenya irraa baruu ni dandeenya. Mootummaalee hedduu gartee ijaaruuf iddi malee garee hedduu gartee nu wal keessatti ijaaruudhaaf iddi malee Oromoodhaaf waan qabdu. Kanaaf akkatti gartee kara bahaatiin amma gaanuti kara bahaa an muuxannoo achirraa arganneen beekaa. Gaafa yeroo lolanis kunooni lollaa jedhanii yeroo qabdi. Gaafa nagahaatis nagaan akkitti qobsaa'an ni jiraa kajuu beekuun barbaachisaadha. Kanaaf waa hundaafuu haalaatu murteessa. Haala keessa jirtuun murteessa. Kanaaf waliigalatti ammaan tanatti qawween siyaasaa Oromoo keessaa bahuudha qabdi gabaabatti. Qawween alattuu waliin teenye waan barbaannu san argachuuf ni dandeenya. Humnatti qabna. Yoo hidhanne hoo akka Oromootitti akka sabaatitti qawwee Oromoon hundinuu anas atis hundi keenyaa hidhachuudha qabna. Santu humna nu godhaa. Kanarratti haa jabaannu jeetiin asumarratti dhaabaa fayyaa ta'e. Hayyee jaallatoomsaa kumsaa yeroo kee fudhattee guyyaa baay'ee walitti deddeebinee seenaa dheeraa kana waltajjii kana gubbaatti argamtee hordoftoota keenyaaf nuun qooddatuu keetiif maqaa hordoftoota poodkaastii Ilma Oromaatiin irra deebiin hedduu si galateeffadha. Barakaa argadhu. Atilleen barakaa argadhu jiraadhu akkasumatti itti fufii miidiyaan keetis miidiyaa barakaa qabu ta'ee Oromoo hunda bira gahee Oromoodhaaf ka furmaata fidu Rabbi haa godhu.
Hayyee egaa galanni guddaan siif haa ta'u. Egaa kabajamoo hordoftoota keenya tunuun ifatiin marraa hedduu deddeebitanii waan jaallatuumsaan nuun qoddateen hordofuu keessaniif waan ofii hordoftanis namoota hedduudhaaf qooduu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Yeroo biraa immoo keessummaa biraa qabannee amma ol deddeebinu tanaaf jaallatuumsaan nagaa isin dhaammanna. Nagaan nu tura. Bye bye. Nageetti.